Akkaataa koopiraayitii keessaa itti baasan akkasumas koopiraayit kileem jechuudha. Koopiraayitii kan nurra kaa'e viidiyoon keenya koopiraayitii akkamitti keessaa murra akkasumas viidiyoo barbaannee akkamitti keessaa muruu dandeenya daqiiqaa haga ta'ee fi viidiyoon kun daqiiqaa 6 fi daqiiqaa 33 kan asitti agartan kun as keessaa kan daqiiqaa 33 kana irraa muruu ni danda'ama. Kanaafuu baaduma upload goone jechuudha. Akkamittiin viidiyoo keenya irraa muruu dandeenya bakka koopiraayitii ta'e akkasumas bakka sagaleen namaadhaa jeeqaafaa ta'e jechuudha. Warroonni liivii seentan yeroo tokko sagaleen namaa ni jeeqa waan ta'eedhaaf saniif monetaayiz ta'uun jechuudha ni xiqqoo waan nama shaggaruuf kanaafuu akkamitti keessaa muran walumaa galatti yuutuubara hunda ni barbaachisa. Akkamittiin viidiyoo koopiraayitii keessaa baasan akkasumas viidiyoo keenya haga barbaanne irraa muruu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo nagaa isiniin irraa fanne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya kan kabajaaf jaalala sin haa dhaqqabu jecha ashamaa harka fuune akkam jirtu bakka nagaan dhuftan isin jecha subscribe like share comment godhuun na jajjabeessaa warroonni channel kana haaraa taatan jechuudha. Subscribe godhaa anna tawwaluti barnooti keenya itti fufaa warroonni beektanii warroonni hin beekne irraa baratu dandeessanii. Egaa directii asumaan kunoo kiroomii keessa seenna jechuudha. Akkamittiin keessaa muruu dandeenya ka jedhu jechuudha. Kiroomii kana keessa seenna. Kiroomii warroonni yuutuubii dalatan hundi ni beektan jechuudha. Kiroomii kana keessa yeroo isheen jechuudha akkatti nuuf baasa YouTube ka jedhu kilik godhanna. YouTube ka jedhu kana kilik yeroo godhanne warroonni jechuudha upload maali karaa kiroomiitiin seenuu barbaadan jechuudha. Hundi keessanuu warra karaa kiroomiitiin seentan dirqama jechuudha. Desktop site godhatu jechuudha. Akkatti isiniif baasa tuqaa sadii tana tuqattanii desktop site ka jettu ni jirti. Kunoo qarqara sadiidha jechuudha. Qarqara bakka sadaffaa kana jechuudha ni jirti. Achi sanduuqa tana raayitiitti godhanna akkatti nuuf baasa. Yeroo nuti raayitiitti godhanne akkatti nuuf baasa jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan profaayilii keenya asitti nuuf baasa. YouTube asitti nuuf baasa jechuudha. Profaayilii keenya tana gubbaa tuqanna jechuudha. Profaayilii keenya tana gubbaa tuqanne akkatti nuuf baasa. YouTube Studio ka jettu jala tana ni jirti. YouTube Studio tana qabneetii teenya. Achi booda kunoo ka afuraffadha tana tuqanna kunoo kan xiyyi irra deemaa jirtu tana ni agartuumi ka afuraffaa tana tuqanna. Yeroo nuti tuqanne jechuudha gara YouTube Studio nu geesseetii jira jechuudha. Warroonni gadi immoo dafee isin geessu continue wani jedhu tokko ni jira. Continue san tuqxanii appii Studio san isin fida continue ka jettu san yeroo tuqattan direct as fida jechuudha. Egaa kunoo akka ta'e isiniif baasa as keessa waa hedduu sirreeffachuu dandeessan siitingii adda addaa jechuudha. Siitingii ka jettu qarqara gadi ni jirti. Keessa illee koomentiif waan adda addaa sirreessuu ni dandeessanii barnoota duraa keessatti barsiisan jira. Egaa kun amma viidiyoo keenya baafnee irraa muruudhaaf jechuudha. Ka lammaffaa tana tuqanna jechuudha. Ka lammaffaa tana kilik yeroo goone tuqanne akkatti nuuf baasa. Viidiyoo keenya isa barbaanne san keessaa muruu ka qabnu san jechuudha. Daqiiqaa haga ta'e viidiyoo sanarra kilik goone tuqanna jechuudha. Viidiyoo sanarra kilik goone yeroo tuqanne kunoo akkatti nuuf baasa. Achi booda kunoo ka sadaffaadha tana tuqanna jechuudha. Mallattoo qalamaa kana jala jirutu ka sadaffaa. Ka sadaffaa tana tuqanna jechuudha. Yeroo ka sadaffaa tana tuqanne kunoo akkatti nuuf baasa. Obboleeyyan kiyya asitti iskiriinii akkasuma viidiyoo fuula dhosuu barbaadan waan adda addaatu asitti jira. Akkasuma immoo kilaakisaa adda addaa irratti dabaluudhaaf jechuudha. Kanaafuu nuti viidiyoo kana haga dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf intiroma tanaan irraa mura. Ammas immoo ka biraatiin irraa mura jechuudha. Kanaafuu akkamitti irraa muruu dandeenya? Kunoo akkatti nuuf baay'anne. Mallattoon maqaasaa kun ni jira kunoo asitti maqaasaa kana tuqanna jechuudha. Kilik godhanne sarara. Yeroo kilik godhanne jechuudha kunoo akkatti nuuf baasa haga dandeenyu keessaa muratuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo keenya bakka feene irraa muratuu dandeenya. Kunoo asuma jala qabneetuma akkatti as harkifne jechuudha. Asuma jala qabneetuma as harkifne. Yeroo nuti harkifne jechuudha save ka jedhu kun ni jira. Save kana tunne viidiyoon kiyya jechuudha daqiiqaan hagan irraa cirameeti jira jechuudha. Kunoo amma bakka feene akkasuma immoo gara duubaatiin ta'us duraanis ta'us irra butattan jechuudha. Katti irra butattaniituma viidiyoo keenya irraa muratuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo keenya bakka barbaanne irraa murree akkasuma immoo bakka viidiyoo namaafaa ta'e irraa muratuu dandeenya jechuudha. Kunoo asuma jala qabdaniituma akkatti butattanii duubaan illee karaa kanaan as harkiftaniituma jechuudha. Gama kana harkiftaniituma irraa muruu dandeessan jechuudha. Viidiyoo keessan irraa murattanii yeroo carraaftan jechuudha. Save ka jedhu ni jira. Save kana tuqattanii jechuudha. Save yeroo tuqattan jechuudha. Viidiyoo keessan irraa murameetii jira jechuudha.
as keessa seentanii viidiyoo keessan irraa muruu dandeessan jechuudha. Akkaataa viidiyootti muran jechuudha. Barnoota kana yoo nagaan ilaaltan siniif gala jedhee abdii qaba. Akkasuma immoo koomentiin kan barreeffame sitiitti viidiyoon keessa sun koopiraayitii qabaatu kuno achuma jira koopiraayit ka jedhu jana mallattoo kaadhaa tana jechuudha. Ishii tuqanna jechuudha. Waa hunda yeroo sirreeffannee xumurre jechuudha. Seefi godhannu bileen akka inni raafanne seef kajeetu tana tuqanna jechuudha. Koopiraayitii qabaatee fi qabaatu dhabuullee nuuf hima jechuudha. As jalatti inni akkasuma doolaarii haga dalage koomentii nama nuuf barreesse viidiyoo takka takka irratti nuuf baasa jechuudha. Viidiyoo hundarrattu mataa mataadhaan baasa jechuudha. Kunoo asitti hundatu jira. Egaa hordoftoota kee kabajamoo koopiraayit ka jettu tana viidiyoon keessan koopiraayitii illee qabaatu as jala dhuftanii mirkaneeffatuu dandeessan jechuudha. Akka koopiraayitii qabuusan keessaa muruu dandeessan jechuudha. Asitti jechuudha. Akkasuma immoo doolaarii haga dalagee illee asuma jala jira. Haga dalagee fas akkasuma immoo as jala dhuftanii doolaarii keessan illee oonii godhatuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo akkasuma immoo akkuma argaa jirtan jechuudha. As keessa waa hedduutu jira jechuudha. Waa hedduu kana viiwuleen haga argamsiise as jala dhuftanii sirreeffatuu dandeessan akkasumas mata dureelleen jijjiiruu ni dandeessan. Kanaafuu inni jechuudha guddaan koopiraayitii keessaa baasuudha. Kalammaffaa tanatu neetii keessaa baasnaa jechuudha. Mallattoo maqasaa kana akkuma isinitti himisan akkasittiin koopiraayitii irraa baasuu dandeessanii akkasuma kilaaksisaa adda addaa yoo irratti ta'uu feetan asii iskiriinii akkasuma immoo bakka barbaadan mul'isuu fi akka hin mul'ifne jechuudha. Akka barbaadan kunoo bakka kunoo kana tuqattanii jechuudha. Yeroo isa tuqanne kunoo akkuma argaa jirtan kana bakka barbaanne san akka hin mul'anne godhuu akka mul'atu godhuu asumaan sirreessine jechuudha. Kanaafuu waan ani godhuu hin barbaanneefu bira darbaa. Kanaafuu koopiraayitii keessan as dhuftanii sirreeffatuu dandeessu jechuudha. Bilayyan barnoonni keenya har'aa kana fakkaataa waan faana turtaniif guddaa galatoomaa. Subscribe, like, share, comment godhuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni beektanii warroonni hin beekne haga dandeenyu wal barsiifna. Turtii gaarii.